Kabajamtoonni fi hordoftoonni chaanaalii Tulluu Coqorsaa hundi keessanii akkaataa amantii keessaniitti uumaa keessan akka kadhattanii fi affeeramtaniittu dhimmichi waan ajaa'ibaa ta'ee fi akka dhumaatti hordofaa uumaa keessan kadhadhaa waaqa keessanitti himaa fi siyaa fayyisu eeyyee araaramni waaqayyoo si biraa dhaabbatu jedhaa kadhadhaa fi dhimmichi akka armaan gadiitti isiniif dhiyaateera. Barii obboroo utuu lafi garaa garan baqaqin osoo sareen eege ofitti hin kaa'in hospitaala guddicha magaalaa Paaris jiru keessatti argame. Gamoo sadaffaa irratti dubartiin yeroo jalqabaaf gamoo sadaffaa irratti na simatte. Sagalee koo hundumaa erga fuutee ana ta'uu heddii mirkaneeffattee booddee kutaa tokko keessa na galchite. Kutaa sana na seensiftee uffata koo akka jirutti ofirraa yaasee uffata hospitaalichaa akkan uffadhu na ajajje. Uffata koo tokko akka ofirratti hin hambisne kan isaanii uffata keessaatii eegalee kophee kaalsii miillaarraa eegalee kan kaa'atamu kan isaanii ta'uu naaf ibsite. Balbala cuftee deemte. Anis booruma isheen na ajajjeenanii kana raawwadhee xumuree yaadottan ka'e. Kanan jiru biyya ormaatii Baargamaa Oromiyaa irraa kiiloomeetira hedduu fagaadhee hospitaala tokko keessaa firris ta'ee namnan beeku tokko illee na bira hin jiru. Waggaa sanatti ani kanan quunnamaa jiru uumaa koo qofaa. Isa qofattin waan an yaadu himachaa jira. Daqiiqaa muraasa booda baqaqsanii hodhuun narratti raawwachuuf deema. Kan narratti raawwatu namoota an hin beekneeni, bakka an hin beeknee fi biyya an hin beekne, aadaa an hin beekne keessatti. Bakka kana taa'ee uumaa koo wajjin utuu haasa'aa jiruu namichi furdaan amma gumbii ga'u tokko balbala koo darbatee banee ol seenee maqaa koo sagalee isaa ol kaasee waame. Sagalee maqaa koo gaafa inni waamu akka rifachuu wayiin ta'e. Na faana bu'i naan jedhee isa faanan bu'e. Kan jirru gamoo sadaffaarraa dhaqee asaansara yookaan liiftii tuqe. Eeyyee liiftii tuqee lafa jalatti gadi nu fuudhee bu'e. Hir'isuu 2 yookaan maayinestuu bakka jedhamutti. Gaafa achi geenyu jalli sun baay'ee qorraa ni diidalla'a. Na faana bu'i jedhee kutaa hedduu keessa erga na dabarsee booddee kutaa na fuula dura jiru na fuudhee seene. Kuticha irratti kan barreeffamee jiru bakka dhukkubsattoonni boqotan jedha. Gaafan ol seenu namoota 2tu jira. Dhiira gurguddaa 2. Kutaan dubartootaa bakka biraa ta'uun tilmaame. Dhiironni gurguddaan kun adii fi gurraacha tokko. Lamaan isaanii akka aaduu wayii ta'u. Inni gurraacha akka muguusin ta'a. Anaanii bakka itti baqaqfamtee hodhamtu kutaan sii barbaadee dhufee si waamaa asuma turinaan jedhee ba'ee deeme. Osoo hin turin intalli tokko dhuftee namicha isa adii sana fuutee baate. Otoo hin turin dhufanii isa gurraacha sanas fuudhanii deemanii. Takka turee namichi koo inni guddaan sun dhufee anaanis maqaa koo na waamee kutaa baqaqsanii hodhuunaaf qophaa'etti na geesse. Gaafan kutaa sana seenu hakiimtonni wayyaan uffadhe fakkaatu uffatan naannoo 8 hamma 10 ta'an wal marsaa jiru. Akkuma ol seenee wal qabanii
asirra taa'inaan jedhanii eeyyee uffatan uffadhee jiru isa kabiraa tokko irraa baasanii isa kanaan mataa kee asirra kaa'itii asirra ciisin jedhame eeyyee sireen irratti baqaqfamee hodhamu ta'uu isaati kuni. Sireen irratti baqaqfamee hodhamu kanarra eddeena ciibsanii booddee wayyaa asiif aliin natti uwwisanii kaan miilla koo kaan harka koo garaa gara naanna qabanii marfee naa kennuu eegalanii inni kaan afaan kootti oksijiniin sii kenna jedha walla barsiisanii isheen afaan naa eegtu tokko afaan ingiliziin natti dhiyaattee na kunuunsuu yaalti sana booda hundumaa amma hafuura na baafachiisanii oksijinii kan jedhamus karaa harkaaf miillaa hundumaa ergii naa kennanii booddee walitti guungumuu jalqabanii asiif achi deemanii guungumuu walitti haasa'u narraa fagaatanii isheen afaan naa eegtu sun ammallee dhuftee dooktariin opereeshina si godhu waan tureef isa eegaa jirraa of si dhiifamanuu godhinaan jetti tole jedheen mataa koo oliif gadi raasa ammas gadi ba'anii haasa'u ol deebi'u hin dhufu dhumarratti tutturanii dooktariin dubartiin tokko dhuftee dooktarii ta'uu ishee erga naaf ibsitee booda itti gaafatamtu kutaa kabiraa ta'uu ishee naaf ibsitee dooktariin opereeshinii si godhu akka tasaa ta'ee waan hafeefi yoo eeyyama kee ta'e ani opereeshiniin si godha jettee na gaafatte ilaalaa egaa sa'aatii sanatti aniin maalan jedhuuf qaba ture eenyu mari'achuu hin danda'u ofii kootiyyuu akka dadhabu ta'eera qoricha isaan naa kennaa turan na laaffiseera achitti bakka sanatti duddaan ciisee asii ol ilaalaa waanan jedhuun dhabe yaadaan tolen jedhe isa booda isheen hin deemte daqiiqaa muraasa booda isheen afaan naa itti dhufte amma qoricha si raffisu sii kennama hin raftaa opereeshinii godhamtaa iddii hirribaa kaatee opereeshiniin kee dhume booddee wal agarra nagaatti naan jettee nagaa natti dhaamte sana booda waan ta'e hin beeku hagam akkan tures hin beeku gaafan dammaqa opereeshinii kee dhumeeraa naan jedhanii akkuma isin agartan kunoo dhiigatu hin dhaabbanne malee humna uumaatiin keessa kanan darbe natti fakkaata waan fedheefiyyuu ammaaf waan adda addaa jiru garuu kan uumamaan jedhe eessatti illee kan oolu hin fakkaatu waan fedheefuu fayyina dhumaa akkanaa ta'uu fi uumaa keessan bakka jirtanitti akkanaaf kadhattan kabaja guddaan isin gaafadhaa naaf jiraadhaa isinin jaalladhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa galatoomaa obboloota koo.